أما أنت الليل تبيتا كمبر بعد بيكدون تدري هذا ولا خير أما أنت ناتي داب ناسي في تسليم منك يا خير توجهك ترتنو متى أنا خير سادني رافته بين أما يادو كفان بربادة حاجات يا فين أكاد يسمى قايس ما دبتشوريسي أكاد أفان خير تلي شدبتم فرو برا أما خاشين الراباسي أما أنت ركون إن أنا ما أقول الراباسي وأنا كران جمو أنا كون إن دبوا جرتيه بنا فاسي سريسي بنا فارا بي bulan si daba bi lele bulan daba bulan sama kata kata nako man khiyatin daba fi laki gala to minan dabir mana khatin ne daba mana khiyel ne dufin afe to numbe simbe khabari akasma kala du khayna rabe nala figara iyeda tabe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafune daawwattootaa fi hordoftoota keenya irra jirtu isininja alhamdulillah intilleen jirra waan ittaan qabadhee TV akkuma kalee gartanii yaadoon kalee yaamee ture leello waa'ee raajuu takka gaafachuu fi asitti yaame arrallee ammoo deebitee jirti hin beekne waan isii deddeebisee kalee ammoo waa'ee raajuutii fi yaamee jee arrallee isiin ammoo yaadoon mana hin jiru amma gabbee isiin dhuftee as taa'u jirti mana kaan ijoollee bira taa'u jirti anammoo akkuma nama isiin quban qabatti hin gabbee kaamera kiyya kaadhee sireeffadhe waan isiin asitti si arra isii deebisee gaafadhe jeetiin kaamera kiyya sireeffadhee dhufe namni qabrii hiriyaa fi harkatee fi harkeeni namni kafaa yookas godhe anillee narraan ooltu jeetiin yaada arroo maaltu isii deebise kalee yaaddu yaamee dhugaadha anaa yaamee naan jee ani quban qabu anaa yaamee waa'ee raajuu raahii raajuun maraatee jira akkuma gartanii akka tokko jira saniifi yaamee naan jee hayyee jeetiin irraa ose kalee dhuftee arroo maaltu isii deebise waan hedduu nama ajaa'ibsiisa haluma dhuftee arraas deebitee as teessi arrammaga waan isii asitti isii deebisee ani isii gaafachuun qaba yoo namma tanaa akkatti dubbii guddisuu nagarte yoo feete ittiin baatee neelaa kutuu dandeessi akka isiin neelaa baateen kunne ani dubbiillee baay'isuu hin feene waan isii fidee azaameetiin kaameraa kan sirreeffadhee dhokeeffadhee akka isiin quban qabnetti uumamana kana isii fidee isii gaafadha arraan tana wattootaa fi hordoftoota kiyya nafaana tura ilaa dhuma viidiyoo kanaatti. Leel hotu Sada, maaf mana kata nadifte ases jole bera nadifte ga. Nabira nduf nejeti bas. Akam tu sebera ndufin. Akamat tu nabira nduf teret. Namni mana nama dufa male way mana dufa are namni nama dufa male. Uga sila nabira ndufte. Nadda walteeti mana jirta hayatte sin nabira ndufte garu na feto lum baynu ma nabira ndufu dendesa. Garu da unjarjarini wanta. Ma fi unjarjarini na feto ni bayna. Nani bayta. Way nan dufe fin baytu unjarjarin anna wana ma. Mali ndufte. An kada na matin daddemo. Feetu khadaaf daddeemi feetu waan feeteef daddeemi nani beektaa silaati. Yaa sibiya kubaa dheessi dhiisee garuu an kada na maatu sigiree mana kanaati. Awwain tolfatu dhufe malee kadaaf hin dhufne. Maal wanni tolfatan mana kana irti maal wanni asitti waa tolfatanii. Akkuma biyyi jijjiirrateen aadaa fi safuullee jijjiirrataa deema. Ati sila aadaa fi safuu sanni beektaa? Aadaa fi safuu sanni beektaa beeynaan hin barcal jeetaa jira mana keer fe'an garuu kadhachuuf hin dhufne baasa kadhachuuf hin dhufne. Feetu kadhachuu qabdu. Tolfachuu dhufe malee. Feetu dhiisi manuma kanaa dhufuun qabdu nan beektu moo akkam? Yoo na beekte mana kadhuftu silleen beeku nan leen beektu naaf ati hariiroo inni qabna. Hariiroo wal naaf ati walitti hin qabnu. Maaltu sigidee waree mana keessa. Ati dhalaadha. Ani dhalaadhaa mi? Taa'imii hanga inni dhufu jee. Dharaan dubartiin takka dubartii bira dhufti malee mis daruurii dhiira bira dhufu. Yaaddoo biraan dhufe khalaas. Yaaddoo namni. Yaaddoo maal laafate yaaddoora? Ani saaftiin haajamee dhufe irraan ta'e. Amma saajaa irraa jibira si kuteera yaaddos barbaachis maaltu si fideen jedhaa feete hariiroo walitti hin qabnu waliin beeknu nan beektu sin beeku maaltu mana kana si fideen jee. Garuu waan ati jiraatteef hin dhufe malee silaan dhufu. Sila maaliif hin dhufne na bira dhufteera amma? Haajaa isa qaba garuu waan ati jiraatteef hin mana kana dhufu. Haajaa isa qabaatu maaltu si fide haajaa maal isa qabda maaliif wal beektanii jaarsa namarraa haajaa maal feetu. Yaani akka waan raajuun si hanqatee ammas yaaddoo barbaachisu jirtaas. Akka waan tolchuuf malee maali dhabaa. Jaarsanii qabdaalee ishee fayyaduu si tolche waa. Akkam? Jaarsanii qabdaani jaarsa raajuu qabdee jaarsuma kati si tolche malee ammas yaaddoo maa barbaadde. An jaarsa namaa obbolii ganaa laal shantamaa buttuunis akkana jala yaa jaarsa namaa fuuf amma yaaddoon eessa jira. Yaaddoorra maal feetaan siin jiban maal yaaddoorra dalagaa qabda.
Jaarsa qabdi jaarsa kaasi sirra ture. Jaarsa namaa afuuf sinjeetin jira laa akkana funyaan qabadee sinjeetin. Jaarsa namaa kan mana qallabu jirtu miti. Qallabee gaa san duraan itti wallaalte siin jaarsa siidhaa qallabee khalaasama adda baane gaa maal duba. Akkam qallabee duraan itti baane atti wallaalte ati itti beeynaan duba maaliif ariita maaliif hin jabeeffatirra asitti beeytisan. Maaliif hin jabeeffatirra. Ati itti beeytisan maaliif hin jabeeffatirra. Qallabdee mokkam. Ammaa soo manaa baastee maraachuudhaan maaltu si ga'e itti beeytaa meeti. Ati itti beeytu maaliif hin bulfatini ala baastee ilmoo nama maraachu. Anaan maraachi. Ati maaliif alattuu baastee barate maanta. Anaan maraachi. Ammaan tana illee lutubbii takkan barbaadu beekaddoon ta duraanii kan ishee ammaan tanaati. Dhaabu. Waliin dhaabbatu takka Jarjariin amma. La anta duraaniitu tasii fi tasliim mana kiyya keessatti hojjechuu turtanuu mataa kana keessa saadaan ni raafattee fe'ise. Wayi duba barra yaaddoo ittiin yeroo. La amma yaaddoo bijinni hin beeku barate. Amma ati taraajuudhaan la amma dubbii gabaabduu siif himu waanuma isa goote qofa naa himi waanuma alatti isa baaftee qofa naa himi. Barnaaf inni khalaas. Jaartii biraa fuute mokkam. Ani fuudhe. Ani wal jaalannee fuudhe. sanillee wal jaalannee wal jibbinii khalaas dabaan amma. Injiri looni kasdaan. Deebi'eef Amma tan akka maraachitee mana deebistee fayyisuu qabdare. Jaartii isaati deebi'ee jira. Jaartii isaas deebi'ee hin jiru raajuu jira maraatee makiinaa keessaa Jaartii isaati deebi'ee jira laalaan kilmaata kan fedhu. Amma kilmaata kan fadhuuf ijinni hin beeku fi mana naa dhuftee wayisi barbaadate takka. Amma deemtee mana naa dhuftee barbaadde dhufne yaaddoo biraan dhufee sin jedhe. mana kiyyaami akka mana kiyyaa hin beektu. Haajamee dhufee khalaas. Yoo ni deemna. Osoo jaarsa qabditti haajamuu hin dandeessu haa jaarsa makatti wanti si tolche malee. Amma uuma isa goote qofa naa hime. Maaliin godaan khalaas adda baanee sin jebara. Akkami adda ba'uu dandeessa maa irratti adda ba'uu dandeessa maa uumatti adda ba'uu dandeessa san qofa naa hime. Khalaas waan Osoo irraan tana si fafatteessa si maa na basheessite jedhe naaf hime. Uuma isa goote qofa amma tana kilmaata kan beeku naaf hime. Abo maaliin godee waan takka waan hin godhin qabu. Uuma goote qofa dirree kana naas kaa hin jebara ma dubbiin irraa dhiisin maan tana dubbii mataa na dhukkubsini. Ati kana eenyutu mu fidatte? Seentu booda dhagaa eenyutu muudama si fakkaate. Gide ana harkarratti ilaalanii gaddeebisa mana si qabsaate. Kaaratee baradheeti. Laal naman tuqu malee caccabsatti wal gubbaa nama haa. Kaaratee barattee jirta? Amma gaa torba. Mush guyyaa torba baratte mataa torba. Kaaraa sun laale gaayya kaaratee baratte san kai. Laa amma laale umma laale tisida asuma baratte jira. Tilla dubaran. Nama kaaratee amma torba baratte dhiisi nama guyyaa torba baratte um fakkaata. Amma namatti laale jisi laala. Ana kaasin tuqu. Ayyamma gataa. Annin taa mana keetiin jira salattu beeyte nin taa adira kon. Haa amma kaaratee nama sodaachisu beete. Akka sodaachisu mti taa amma. Haa elaanoo faaya itti kijibteeti kaaratee daamata torba baradhettee ilmaan jalaa jaarsee laafaratee mana galfatte. Moo isaanii kaaratee beekasiin tumeettee fuutee mana galfatte. Nama tokko namaan akkas deeris hin qabu garuu si qofaan hin jiyan amma. Amma naaf hin jiree waama isa gootee maraachitee ala baastee sannaa hin jiba. Waan takka bannaaf raajuu waan takka walitti hin qabnu sin jemma. Akkama walitti hin qabdu walitti qabaatanii har'a kamitti adda bu'uu dandeessan. Laal bakka jaalatti jirtu jibbaan jirti adda baane amma. Amma narraati ani amma yaada haa. Bar haaraatu basara anarra laallatu yeetiin taa'aa dhaabbatu jira bara. Laal amma yaaddoo qofaan barbaada. Ani yaaddoo bijinni hin beeku. Ani hajaati yaafin dhufee mi? Akkaati isa maqaa isaa moo dubbachuu dhiisi. Akkati afaan kee keessatti illee isa dubbatuun fadhu bara nama. Hayyata. Maaroman maafin taa'isa na teessiti. Mana na dubbitee kamitti si ta'a. Eradda waliyaamin jebar. An dubbisa barbaaduuf nu yoo na tumte illee siifin tuuma mana keetiin jira. Tamam taa'e amma. Akkam jechuu keeti. Taa'e nama mana nama garaman tumani qaanyiidha suni taa'e. Ayyoo ma yaaddoo irraa fedhu sannaa hima ka'a. An amma yaaddoo irraa waan takka maaliif fedhaaniis yaaddoo mee ilaalme. Maaliin intalfiddee maaliif ammoo mana kana keessa naa keessa. Maal taatanii maal? Intalfiddee mana keessa naa keessa ammaa soo. Kaleenni fidde irraa fidde maal irraa feeta? Akkamitti nama Oromoo kan isin gaafach jira. Isin taraajii maraachitee. Kanaan gubbaa dhaabbatu muufiin deemaa bara. Kabittiin maraadha isin maraati ma. Ni tumee. Anta isin gaafa duraa ishii tasliimna godhanuu nagaraa jirti. Waan isin fi tasliim gaafa mana deeme mana keessa hojjetanuu na keessa maaliif naa dhufte mana keessa. Namni mana fi namoota tokko faale raajuu taatu kunoo alabbaas gadda jaarsarraa fudhate jaartirraa fudhate alabbaas. Namni nama dhufaar malatti. Si dhufte malee na dhufte naafsii walli beeyna. Wal beeku waan nus bar. Naafsii wal beeyna maal mana jaagooti. Maami qasiin dhufe. Kaleessu maal arroo maaltu si deebite. Wal hin beektan dhigee. Hin beeyne naafsii wal. Nama kana barachuu illee hin fadhu. Maal ta'e fara kanaaf. Naafisi naafilee loolis hin beeyi. An barachuu illee hin fadhu nama akkana. Akka qarqara mana kiyyaa ba'u hin beeku. Ani waan takka naajaa sitti naajamee dhufe malee. Maaltu maati ta'a jaarsan qabdu isiin tun. Jaarsan qabdu. Jaarsanii qabdii maaltu sitti haajamti. Waan isaan ta'u jiru waan qabdu. Waan badhanaa ta'ani mana naqan.
akka jaarsa namaa manaa fuutetti itti araaramtee mana deebisuu qabdu gurbaa namaa maraachitee mi. Duuba akkamitti isaadha nama sitti ol seene muka qabattee gubbaa dhaabatte. Laa bisiin dhalaan fadhaa sulan. Laa safuudha wanni kana. Laa safuun akkanaan jirtu. Laa aadaa keessan keessa safuu mi aadaa keessa safuu miti akka mataa kiyyaatti akka mataa kiyyaa safuu miti. Dhalaan takka mana kiyya dhufnaan ni tuman arraallee borullee ni tumuuli. Leelloo akka mana kiyya dhufu. Hai warra lubburra dhaabbatu jirti bar wanti qabattee. La arraabooda akkuma mana kiyya dhufni hin barbaada. Arraabooda yaaduun barbaade. Yaa manaa kana maali? Wayi hanganu waan mana kee Balleessaa maali? balleessaan waan isin hojii jirtu waan isin balleessu jirtu Maal qabdu. kun iddoo jira yoo dhuftes maal koo? Isi biraaju iddoo maaltu jira kan isin akka bitti nama laan tala Oromootii miti. Intala Oromootii miti jechuu kan isin jettan kanaatu dubbii balleessu jira. Intala Oromootii mi abba akka balleessi jaatti ilaala boroo akka biraan laaltan. La akkasni jaama gaana biratti wanni kanaa isin raajuu faayoo fi raajuu walitti akkas gooteeti eega raajuun isii ala godhe fuutee ammas raajuu ala gad darbite. Arroo maaltu mana kayyisiif dere? Hanganallee manni kun mana Oromooti gaanii dhufaani. Yoonaa hulaa mana kanaa qabattee anumaafis akka jiraata gaayyee. Hayyoo na mara kun inti mana Ammallee hayna raabaati. Nama dhufeeni? Nama natti hin dhufne maal wal bahin naafsi natti hin dhufne lakkee natti hin dhufne. Mana kana keessa dhuftee ani sinna jirtu kuma gardaati. Haaraa ta'e mana torban biraddee fuuldura si taphadhaa. Leelloo maal taasisu? Haaraa ta'e laa ni bare ni jiraami kaa maali? Maaltu nu qofa isaa immoo nama hojiisaas keessa Karaa torba. Aban torban haaraa ta'e biraddee fuuldura si taphadhaa naan jirti. Ani tubban nama garaa qabu. Bari isin irratti ta'uu danjenne ansin tuquun jennatu mi Natti musa siraa taphadhee jechuudha. Aban natti hin kenna dhageessuu jirti. Annaman Ati hanqaraan dhufu afachiisa goote moo? afachiisatti hin jira kaayee silaa na dhiiftee jechumatti hin jiraami. Ati maal maal soqola isaaf dhufee soqola lusan. Ati isin karaa ta'een beekannaan sodaatte. Maali sodaa nama akka kiyyaati muka na bira taa'u jirti. Hai manuma kiyya dhuftee haaraa ta'een baraddee amma torbettee Yaaddo jechuun abbaan tana mi'aan dhugumatti si afa anamma hangatti dhuftuutiin barsi eeguudhaaf beekama. ana mana illee hariifa bira mata isii baarsiin jedhe. Ijoollee magaalaati. Ibdabbar ta'ee akkasumas. Ibdabbar akkam jechuu kaasan. Sodaachifne. Akka maali na sodaachifti? Akka biyyattiin na sodaachifti. Ati maa jaante maali? YouTube akkasin asirratti fuudhee beekte. Kanumaaf malee an biraata kan YouTube mana keenya makatti sirreeffatan. Jaarsuma kee bira dheetti sirreeffatan. Hin sirreessitu fee. Jaarsa qabdiini? Raaju bira deebitee raaju akka mana baafte mana deebistee raajuun sirreessaaf. Telefoona isii akkan harka irra hin kaattu. Mana keenyaa bikka bartee hin dhaqe. Anaa fi raajuu dhaqeetiin raajuu hojii manatti dhufnee YouTube keessatti dhaqee. Wallahi dhuguma baanta. Mee qarqara mana leelloo bahiiti. Hoggaa sana naaf tokko mana kana keessa jiraata. An balbala mana kiyyaa waraajuu fiddee naaf itti ol dhabnaa mi ammaas. Kan biree. Akkam jechuun isaan lamaan akka wal duraan wal jala yaa'anii wal galfatan nu qoonsan. Qarqara mana isii baate isiillee qarqara mana kanaa baatee waliin akka isin jiru isiillee gulmu duratti mataa isii baate amma haasiin irraa baase ammaan tan akka onneen Sana amma dhufee moo narraa baase waan akkanaan jamu. Ana akka onneen dafu jirte Buna faa sirreessi buna faa dhaabii. Bunaan isii dhaabaabe leellaniin buna dhaaba. Buna lafatti gadi nan naqu. Mana kiyyatti dhaabaafi. Lakki galatoominaan dhaabire mana keetti illee dhufu mana kiyya illee dhufin naaf itoo hin beeku sin beeku bareechi. Akkasuma qalladhu kan irraa beeku. Asilleen gargara mana siin beeyin. Raajuudhaaf yaarsi raajummaan asirreessu. Akka wal jaalatanii waliin jiran duraan san ati walitti jira duraan. Akka duraan wajji deeman akkasumatti walaa galfatanii. Amma sirreessu? Wanni sirreessitu mana siin dheetu isaaf leelloo fi raajuu ittillee waan sin akka hin qabu. Duuba ana qofaa dhufee mana siin sirreessu waan jees dubbii qabda. Ana fi raajuu dhufee san jedhe isinis dubbii qabdii mire. Ati jidduu kana maal harkatta? Maa gumboo si kanneen ati raajuu si kanne moo leelloo si kanne? Naa sirreessi jettee mire. YouTube ati mutiiree YouTube laa sirrii jaarsi siin beekare raajuma sirreessa kaliin beeku. Bar jaarsummaa walitti hin qabnu abbali. Aannan na qoruli akka wal barbaadatanitti wali sirreessan. Afaan Oromooti ammaa booda mana kan jalatti hin dhufin harka waan irra barbaadu deemte qofa. San namni nu dhufee nama akkana jiin. Annatti hin dhufne hin jeebaran dhalaan fadhoon. Dhalaan fadhuun jeebara. Deem nagasitti haa ta'u. Amma sirraa kuttee maal ta'e? Wanni hafe Sirraa kuttee maal ta'e? wanni hafe akka gara mana kanatti finne wanni. Jechuun maali garuu ati namni xiqqoo sammuutu jaatu. An sammuun ni nyaatti. Namni bar nama dhufa manatti hin dhufu manni karaa baatee. Ani naafsi waliin beeku maal irra dhuftire? Kalee isaa sibira turtee uffata jijjiirrattees hin dhufne sin bira. Kalee isa dhufteemi waan dhufteefa sababa raajuutiitiin ol naqee. Akka raajuun itti jiru san sababa saniitiin ol naqee bala sira wanni naqa. Arroo maaltu isii deebisere? YouTube'n sirreeffadheetti sanuun. YouTube maaliif sirreeffatti mana kan sirreeffatti YouTube?
خلاص دين تمرئيسي Gara deetami ammoo aboode isillee dhufin atillee achi sin argin. خير ما يوانا لك إيه ولا جفنا بلا جتامي ولا تفضل خير Ayaa qalaan cufadhee dhufu galatoo taa'e nageetti. Wayi safaarratti akkasii wal jiru seete viidiyoolee irraa mareetiin jira. ها Viidiyoolee isii irraa mareetiin jira. مي Mee kuna. كانت اللي جرت Akkana irratti dalagee akka isin gara mana kanaatti hin deebineef. Tolcheetiin jireenyaa siraawwanni balleessinee sirtees. Kottu riyyaan. خلاص هي جبال Jabaadha atillee jabaadhu galatooma.